namni OPDO hube akka keenyaa fi akka wayyaaneen jiru. Wal taaneetu hubne. Osoo wal naasa'in wal taane. Achi keessaa onag jedhee ganamaa galgala hidha Mallas Zeenaawwii ari'a sodaachisa ijatti baasa. Nuti immoo alaa maxxannee jennee ganamaa galgala guggubna. Dogoggorri guddaan nuti goone amma isin duratti sana fudhachuun qaba. Achi keessaa sabboontonni ni biqilu jennee yaaduu dadhabuun keenya dogoggora guddaadha. Lammaa Magarsaafas baasee sabboontota akkasaa ka hafanis kanan hin beekne jiru ta'a. Nuti amma sabboontota achi keessaa biqilan kana bira dhaabbanneetu walii wajjin dhaabota biraas dabalannee jijjiirama kana ceesifnaa ka jedhu. Waa'ee Finfinneetiif filmaataa. Finfinnee kanaa irratti mirga Oromoon qabu murteessuu qabnaa ka jedhu yeroo hundumaa kaka'a. Waan namni biraanuu godhu irra caalaa waan namni biraanuu gochuu qabu mootummaan nuuf gochuu qabu caalaa waan nuti gochuu qabnutu caala. Tokkoffaa akka Oromootti ejjennee akka Oromootti haasofnee akka Oromootti dhagahamuu danda'uu qabna. Amma namni nuti bira daddabarru kun hedduunsaa Oromoodha beekaa. Afaan jira haasa'a. Waggaa 60 dura magaalaa kana dhufe yeroo duraatiif. Namoota nu dura waggaa 2-3 dhufan salaxanantu turan. Warri kun amma yeroo nu dubbisan nutti siqanii dhiyaatanii fayyaadha ijoollee akkamii achi gaafa siqu taadaan deet no ante maaliif waggaa 2-3tti jijjiirame namichi waggaa 2-3 keessatti salaxane. Kanaaf hin qaanfata so afaan Oromoo haasa'u argamuusaa. Jarri sun hedduun isaanii ijoollee Amaaraa horanii quba qabaadha. Abbaatu Oromoodha malee ijoolleen Amaara. Kanarratti yaada waan biraan kaasuu barbaada. Namoota dhiigaan Oromoo ta'anii afaan Oromoon dubbanne moo maal goonaa? Filmaata lama qabna. Atis Amaara jennee irraa dhiisu. Rakkinni suni Amaarri immoo ijaarame amma akka sabaatti. Dhaqee abin ta'a moo ilmi galataa? Rakkina keessa galchinee jechuudha. Identity crisis keessa naqne. Nyaata Taaddasaa Birruu kuni ka intali har'a dhufuuf turtee fira seenbeettutu duunaan haftee jeneraal afaan Oromoo raanfatee ture. Dargaggummaatti waraana mootummaa seenee nami giraa qanyi jedhe immoo afaan Oromoo haasa'u.